Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yoo yammalee yoo dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kamisaa am jalqaba. Kopheerra keessatti Itoophiyaan hojjettoota UN ari'uun seera idil addunyaa cabsuu jedha dhaabbatichi. We believe that Ethiopia is not the right. Itoophiyaan hojjettoota UN 8 kunneen ari'uun ishee dogoggora. Itoophiyaan kana gochuu isheetiin seera idil addunyaa sarbaa jirti. National law in doing so. Shaawaa lixaatti haati seeraa torba tokkoof dhabamtee reef ergamuu himan. Torban tokko guutuu barbaadaa baaneet kaleessuma reefuma arganne laga keessatti gatanii afaan carqiidhanii bishaan keessatti gatan. Godin Booranaatti horiin 3,000 ol bonaan dhabame. Rakkoon jajjabduun tamiidhaa bonaata marraa kan ukam rakkoon jajjabduun marraaf garaachinama ilmaallee maatii waan nyaatu nun qabdu irdaatan hin jiru midhaan gara nuun baane rakkoo garaachinama rakkoo garaachorii. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa an asli gilgalu. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii mani maree nageen mootummaa gamtoomanii Itoophiyaan hojjettoota dhaabbatichaa ari'uu mormu yeroo 10ffaa fi kalee dhimmi Itoophiyaa irratti kan mari'ate koreen kuniin Itoophiyaan hojjettoota UN ari'uun chata dhaabbatichaa ka cabsee jedha. Barreessaan olaanaan UN Antonio Guterres gochi Itoophiyaa kun seera idil addunyaa cabsuu jedha. Hamza Hussein gabaas qaba. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee ajandaa nagaaf tasgabbii Afrikaa keessaa jedhu jalatti kora banaa roobii taa'een Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uu mormeera. Barreessaa olaanaan UN Antonio Guterres kora irratti ibsa kennaniin Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uu hin dandeessu. Kana gochuu isheetiin ammoo seera idil addunyaa cabsiteetti jedhan. Itoophiyaan hojjettoota UN biyya isheetii ari'uun chaartara dhaabbatichaa ka cabseera ka jedhan barreessaa olaanaan UN kun mootummaan Itoophiyaa yakka raawwataniiru jedhu yoo qabaate barreeffamaan akka dhiyeessus gaafatan. If there is any written document provided by the Ethiopian government. Miseensota UN ari'aman torba ilaalchisee ragaan mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbata UN kamiifiyyuu dhiyaate jiraannaan ani koppii isaa tokko argachuun barbaada. Sababiin isaas ani waa'ee isaanii wantan beeku tokkollee hin qabu jedhan Guterres. Because I have not had any knowledge of any of them. Jimaata darbee ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin si'a lama akka dubbatan kaasan Guterres ari'amuu aanga'ootaa irratti ragaa akka erganiif gaafachuu himaniiru. Twice I told the Prime Minister. Garuu hanga ammaatti gaaffii ragaa dhiyeessuu gaafadheef deebii hin arganne jedhu qondaalli kun. Walitti bu'iinsi dhalate kun akka dhaabbatu gargaarsi namoomaa namoota gargaarsa barbaadan hunda bira akka ga'uuf Itoophiyaa keessatti karaa mariitiin rakkoon akka furamu waan hunda ni goona jedhan Antonio Guterres. Namoonni osoo rasaasan du'anii yookiin beelaan du'anii ilaaluu hin qabnu jechuunis dubbatan. I had no response to these requests. Kora mana maree nageenyaa UN kanarratti bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa ambaasadar Taayyee Asqasillaasee ammoo ejjennoo Itoophiyaa fi sababoota miseensonni torba UN ittiin ari'aman jedhan dhiyeessaniiru. The UN staff Ethiopia expelled sideline their hojjettoonni UN ari'aman kunneen lakkoofsa namoota miidhaman jedhamanii akka malee ol kaasuu akka waan lammiileen beelaan du'aniitti gabaasuu akkasumas mooraa UN eegumsi taasifamuuf keessatti finciltoota hidhatan afeeruu sababoota ittiin ari'an ta'uu kaasan. First, UN staff shall neither seek nor accept. Yakkaawwan hedduu kan eeran qondaalli kun hojjetaan UN dhaabbata alaa irraa qajeelfama gaafachuus ta'e fudhatan akkasumas odeeffannoo sababa itti gaafatamummaa irra jiraniif argatan kamiyyuu qooduu hin qaban jedhan ambaasadar Taayyeen. Private gain, financial or otherwise. The most fundamental element of the sovereignty of the state has to. Itoophiyaan eenyu akka seenuu akka bahuuf turuu danda'u murteessuudhaaf mirga walabaa qabdii ka jedhan ambaasadar Taayyeen seerotaa fi dambiiwwan idil addunyaa jiran garaagaraa eeruun tarkaanfiin biyyattiin fudhattee bu'uura seeraa qabaachuu ibsaniiru. Humanitarian operators, we have not forgone this fundamental right. Hojjettoota isaanii Itoophiyaan biyya isheetii hariita 8 ilaalchisee dookumentiin gosa kamiyyuu isaan qaqqabuu ka haalan Antonio Guterres gama isaaniin ragaan harkaa qabdan yoo jiraate naan ga'a jechuun ambaasadar Taayyee deebisanii gaafataniiru. Very simple. We believe that Ethiopia is not the right. Gama keenyaan gaaffiin jiru salphaadha. Itoophiyaan hojjettoota UN 8 kunneen ari'uun ishee dogoggora. Itoophiyaan kana gochuu isheetiin seera idil addunyaa sarbaa jirti. Hojjetaan UN kamuu naamusa hojii fi seera kaa'ame kabajee ka hin sochoone yoo ta'e mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuuf qophiidha jedhan. Itoophiyaa keessatti ajandaan keenyaa dhimma uummataa qofa jedhan qondaalli kun. Dhimma uummata Tigraay, Afaan, Amaaraa, Somaalii uummati Itoophiyaa hiraarfamaa jiran hundadha dhimmi keenya. Hiraarfama kana jalaa uummata baraaruun alatti ajandaa biraa hin qabnu jechuun jala muranii dubbatan. Is suffering. We have no other interest but to help stop that suffering. Thank you very much.
Godin Shawaa Lixaa aanaa Ejeree kan hojjechaa turte haati seeraa Waynashet Abbebee bakka jiraattu magaalaa Holataa keessa erga dhabamtee torbe tokkoon booda reeffi argamu maatiin BBC'tti himan. Obboleessi Dr. Makonnen Abbaba Waynashet reeffi lagandaar magaalaa Holataa argam keessa akka argamee fi akka awwaalamte nutti Hamza Hussein dubbis. Nuyi Finfinnee jirra. Gaafa masqalaa nu bira oolte gaafa lammaffoo barumsaa jechuudha gara mana ofiisitti deebite. Gaafas galgala sa'a 3tti nu dubbisnee nagaan geechee mana kee jenneen gaafa roobii guyyaa 3 jechuudha hin dhabamte. Egaa mana kireessee biraa fi bootaa hojii ishii yoo gaafannu har'a hojiillee seennee jedhanii warri mana kireessellee manni banaadha garuu ishiin hin jirtu jedhan. Egaa borumtaa soqiinsa deemnee sa'a yeroon sun waan galgalaa'eef jechuudha sa'a 12tti dhageenye nuyi. Eegas kaakinoo torban tokko guutuu barbaadaa baaneet kaleessuma arganne reeffuma arganne laga keessatti gatanii afaan carqiidhaan hidhanii bishaan keessatti gatan. Holataa matti argamte? Holotaadhaa olee baadiyyaatti gara wal maraa jedhan. Maatii qabdii? Yaa abbaa warraa hin qabdii garuu daa'imman godhanne. Iddoo adda addaatti jiraatu inni Adaamaatti hojjetaa ishiin lixaa Shawaa kana keessatti hojjetti. Qaama amma kana lubbuu ishee balleessu qaama sodaattu yookiin immoo nama waliin wal dhabdee jirtu wayii qabdi moo nama akkamiiti mee isheen wanta kanarraan ga'uu danda'u maali jettanii shakkitu isin? Wanta akka waan kana beeknu hin qabnu. Silkii tokko garuu bilbilanii galgala tokko dhuguma haasawuu nutti ashoofanii hin beeknu. Birrii 400 fidaa jedhan akkasiin gallakkifnu nuun jedhanii garuu kun dhugaallee nutti fakkaatu akkaataan inni itti haasa'u xiqqoo mana keessatti iddoo ijoolleen sagaleen ijoollee duuba sanii hin dhaga'ama. Eessa jirti sagalee ishii na dhageechisi jennaan hin didee borumsaa irra deebi'ee bilbilli akkoo kalee nama biraattu qabatee har'ammoo bilbillee yoo farkaa hin qabaa abbaa kana siin jedhen beeku naan jedhe waliigalatti ofii ati eenyu jennaan ilmuma Oromootii bosona hin jiraa naan jedhe haa ta'u sanis yoo agartanii hin jedheeni bakka gaafadhee tasii bilbila naan jedhee naan bilbille ishiin abbaa seerate garuu hojiin ishii immoo waan kana walitti ishii fide jedhee waan ayyaadu hin qabu wanna rakkoo kanaa kana nama wal dhabdii hin qabdu kana natti hin himne. Maatii waliin jiraattu waliin rakkoo qabdi abbaa manaa waliin wanta shakkitan wayii qabdu. Rakkoon kanaan ga'u hin jira jennee yaadnu garuu akkuma namni jalaa waa miidhamee tokkotti shakkuun keenya noolle saniu maalirraa qaatanii xiqqoo faaran qabanu. Faarri isin immoo haaluma xiqqoo ganzabaa akkumatti itti fayyadaman malee waan rakkoo guddaa kanaan ga'u hin jira jennee yaadnu sunis dhugaa nutti fakkaatu. Reeffa ishee jalqaba kan arge eenyu? Isin immoo qaamni arge akkamittiin arguun danda'ame? Qaamuma seeratu argee nuu kenne halkan kalee bariitti sa'a 5tti galgala nuu bilbilaniiti. Kalee ganama deemnee ilaallan tureera egaa nafti bobbokokeera sirriitti wannoon jedhu kana caalaa waan turuu hin dandeenyeef nullee garuma sirna awwaalaa kanatti jarjarre ganaa duubatti deebinee gaafanna haala isaanitti argatanis maal akka ta'es waan beeknu hin qabnu. Sababa ittiin duute fa'aa qaama ishee irratti wanti madaan argame wanti akkasii wanti beektan jira? Afaan fi mormi carqiidhaan hudhameera. Hudhama qabdi hudhamteetti eegas immoo bishaanitti gatanii bishaanitti argamte. Ajjecha irratti odeeffannoo qaama nageenya irra barbaannee garuu wajjir nageenya magaalaa Hoolatti bilbiluu sarkachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii barreessa lammii Tanzaaniyaa Abdulrazaaq Gurnaa badhaasa Noobeelii ogbarruu bara 2021 injifachuun ibsama. Swidish Akademiin dhiibbaa kolonii nuumirraatti ibsiif taa'ee barreessuu isaa faarsa. Badhaasni Akademii Swidishiin kennamu kunin $1 miliyoona 140. Socho'ii lafaa kee Paakistaan mudateen yoo xiqqaate namoonni 20 lubbuu dhabuu himan. Sababa manneen namoota irraa jigee fi hangaa'uun lakkoofsi kuniin dabalamuu danda'a jedhan. Namoota dukeessa harki caalan haadholiif ijoollee ta'uu himan. Walta'iinsi waraana biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa neetoon dippiloomatii Raashiyaa 8 of keessa baafte. Neetoon namoonni kunneen dhossaanii akka basaastota hojjechaa turan jechuun aarii. Raashiyaan gammisiitiin biyyoonni lixaa akka sheexanaatti nu ilaalaa jechuun himatti. Durtaan ergamgamtaa Awurooppaa Liibeeriyaatti magaalii Monrooviyaa Afrikaa keessaa xurii akka ta'e ibsa. Hooganaan kunin kan walga'ii koree magaalichaa irratti dubbate Monrooviyaan magaalaa nam jibbisiisuu jedhe. Hangaa'otni magaalichaa maallaqa magaalicha qulqulleessuu fi waggaatti biyya irra dhufu akka itti fayyadaman himuu qabanii jedhe.
Afrika kibbaatti guyyaa dhalootaa mo'ata badhaasa Noobeelii nagaa Desmond Tutu kabajuu fi sagantaawwan hedduutti gaggeeffamaa jira. Desmond Tutuun kan har'a umriin isaa gan 90 nam gurraacha jalqaba papaasii Afrika kibbaatti ta'e. Hayyuun kun seera nama adii fi gurraacha wal caalsisee adda baasuu mormuun qabatama. Godin Booranaatti bon dheerateen horsiise bultoonni loon kumsadii ol dhabuu himan. Jijjiiramni qilleensaa waqtii roobii eegamu booressuun namoonni haal sodaachisaa kee jiru himan. Haalli am jiru kun torbee muraasa feet fuufee horiin isaanii hundee ubbaawwaa akka danda'u yaaddoo qaban. Jiraatan godin Booranaa Aana Dubluq Abturee Liiban rakkoon hongee barkanaa jajjabduu jedhe. Hongee miidhaan jajjabdu looni haabba tokko jallaa loon gar 13 du'e jira. Haabba dhibillee loon lama loon 15 du'e. Gaarilleen gar 8 orgooleen garte lammachi dhibee wal qabatee bakka gar 8 amma yoo ammaan dhamnaada wal tana rakkoo jabee wara dhibee aanaa dubulukiitti dhufee garte dharriidoo aanaa yaabalo harree fereeshii bakka sidii bitadhee harree fereeshii halee deemee agamma maatii jaamba hongenne wal qixxeellee hongenne ammaan kun dharriidoo fa'uu jirmiidhaan hongee. Bishaan fuutanii deebitu? Bishaaniin marra rakkoo marra bishaaniin goomanii rakkoo marra marri hin jiru mootummaan bakka nun gargaaru hooma bakka iyyannoo waan tokko hin qabnuuf narraaf miidhamne jirra amma yoo harree fereeshii karaa guloofu jirus baalti gubbaa fulasimuu jira darrii tokko barii ganama kan ba'e galgala kan sa'aatii 4 fadha qaba booda ollaa. Kiiloomeetira meeqa deemtanii bitaarti? Kiiloomeetirii 100 deemuu jira. Miilaan deemtu? Miilaan deeme harree hooraa harree oofuu jira ammaan tanayyuu daarree dhaabee siinaa ta'uu jira. Rakkoon jajjabduun tamiidhaa bonaata marraat kan qabdu rakkoon jajjabduun marraaf garaachi nama ilmaallee maatii waan nyaatu nu qabdu irdaataan hin jiru midhaan karaa nu hin baane rakkoo garaachi namaa rakkoo garaachi horii. Amma haalli kun yoo itti fufe beelladi keessanirra miidhaan qabu akkamii ibsitu sin? Tokkollee nuti hin baanii waan jedhan na agarsiisu fuuldura yoo waaqii boriif ta'anii roobiin torbee har'aatti gumaa ta'ani gumaata mara kanaan geennu yoo waaqii roobiin wanni nu qabnu tokkolleen. Lafti bonaan obba'uu jirani bakka nuuyyaa innee warra hojjetaati nuuyyaa innee nu afaaniin itti himne hin barreessinaa jedhani barreessanii erginee nuun jedhan homaa nun qaqqabne waan tokko tarkaafii homaa gargaarsumaatu hin argani. Itti gaafatamaan wajiir hooggansoota balaa godin Booranaa obbo Liiban Kabadaa aanaalee godini Boorana qabu hundi keessatti hongeen horii jeesaa jiraachuu hima. Aanaa kudhan tokkooti addatti akka malee haala ammaa ta'ee jiranii aanaalee kudhan tokkoon kun horiin baay'ee keessatti waa jira. Harka namaatiinis kaafamaa jira ofiin danda'een dhaabbannees jira ragaallee guyyaan abdeetu godhaa jirra himaa jira haalli jiru amma torbe tokko callaa keessatti amma horiin harka namaatiin kaafamu gara loon 1,814 ga'a hadii ammoo 826 ga'a akka malee cimaa deemaa jira haalli jiru amma deeggarsallee gaafachaa jirra naannoolleen marga wayii barbaaddee bituuf proosesii eegalanii jiranii. Bishaanlee raabsaa jirraa danda'ameetiin ijoo adda addaa qindeessinee boottii akka sagaliitti raabsaa turre sun keessa ammoo dabalataan boottii 10 naannoon nu eeyyamtee calbaasiirra jirra. Haalli jiru waliigalatti rakkisaadha. Waliigalatti haalli jiru jajjabaadha. Yeroon doobu kun kan dadhabin taasisa harki namaa hubamuu hin danda'u. Akka malee jajjabaadha. Namni waan cufa furee waliin ga'uu danda'u yoo waaqni namaa roobe waliigalatti haalli jiru cimaadha. Gama margaaf bishaaniitiin rakkoo cimaa jira. Waliigala amma egaa hongeen kun jalqabe loon obba'ee hagamtaa lakkoofsaan? Baay'eedha. Naannoo isa gaabsanii ta'e ofirra kan qabu malee akka deengaddaatti naannoo 3 darbanii jiran. 3 darbeera? Obba'uu waan hin oolle harka namaatiin kaafamu kun faana akka malee sodaachisaa. Amma immunitii waan hin qabneef humni waan hin qabneef garaa waanuma hin qabneef yoo waaqi roobilleen fixuu danda'a. Irraafuu hin danda'an humni raafaniin hin qaban yoo roobeyyuu sodaa guddaa jira. Oromoo sulleen amma warra atilees kennetti hin qabannu. Dhumuu danda'anii. Beelladaan alatti namarra miidhaan ga'ee jiru akka ammaa sababa hongeeti. Namarratti beelli kan jiru mootummaan waajjira seennaatiin hanqinni nyaataa kan mul'ate warra inni ijoo waliin taanee Komishinii Hooggantoota Balaa Oromiyaa waliin taanee gargaarsii dhufaa jira. Hagam nama guddoo rakkoo hin qabu. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasi galgala kanaa mani jarjaraan jaaran yoosuu diigam hiikan isa sanbiraat maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isaniif dhiyeessan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.